Hayyee akkam jirtu hordoftoota teenya kabajamoo fi jaallatamoo kun Arboor Online School. Arboor Online School barsiisuu bashannansiisu akkasumas hojiilee garaagaraa online irratti kan dalaguu dandeessan mana keessan teettanii eessa utaatanii hojjechuudhaan haala salphaan galii ittiin argachuu kan dandeessan kan isin agarsiisu yeroo hundaayyuu sagantaa mimmiidhagoo qabatee isiniif dhiyaata. Har'allee sagantaa baay'ee bareedduu takka isiniif qabadhee dhiyaadheera. Mee saayitii tokko waliin wal isin agarsiisu. Saayitichis isa kana. Mee saayiticha kana maqaa isaa sirrii fi haala hojii isaa walumaan haa ilaallu isiniin jechuun barbaada. Egaa hordoftoota teenya kabajamoof jaallatamoo gara saayitichaa dhufnee jirra. An jalqaba galmaa'ee jira waan ta'eef mee haala galmeessallee tokko tokko isaatiin kan waliin ilaallu ta'a. Erga galmoofne maal akka dalagnuu fi haala kamiin saayiticharraa akka argachuu dandeenyu kan waliin ilaallu ta'a. Hanga xumuraatti nu waliin ta'an affeerraa keenya. Kallattumaan saayiniin jedheen mee lakkoofsa ittiin seenee fi paaswoordii kiyya guutee jira. Kallattumaan saayiniin jedhee haa seenu. Kun kan ittiin galmaa'ee hojjechaa jiru waan ta'eef isiniifis asumarraa qooduu barbaada. Akkuma seentaniin fuula kana isinii fida. Fuula kana gara olii oloofuudhaan tokko tokko isaa dubbisuu ni dandeessu jechuudha. Akkamitti galmoofnee hangam akka argannu, meeqa invest goonee meeqarraa hangam akka argannu, hanga sadarkaa kennaa irratti immoo koomishin daayirektii fi indaayirektii argachuu dandeenyu akkasumas boonasiiwwan garaagaraa kan argachuu dandeenyu guutumaan guutuu asirraa dubbifachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf mee kallattumaan gara troncoin.cloud erga seenne booda maqaan isaa isa kana liinkii isiniif kaa'aa diskiripshinii gara gadii irratti argattu. Iddoo iddootti immoo boonasiiwwan hedduu kan isinii jira waan ta'eef viidiyoo kana hanga xumuraatti hordofuu hin irraanfatinaa. Egaa mee kallattumaan akkaawuntii kiyyarraa hangam akka qabu laaluudhaaf maayin kan jedhu biraa dhaqnu. Egaa guyyaa kaleessaa 500 invest godhee ture, asirratti 500 deposit godhee ture jechuudha. 505 qaba amma asirraa. TRX 505 qaba jechuudha. TRX 505 jechuun guyyaadhaan parsantii 9 irraa arganna. 505 baay'isu parsantii 9 mee waliin haa hojjennu. TRX 500 irraa parsantii 9 500 TRX baay'isu 0.09 or 500 baay'isu 9% jennaan. TRX 45 irraa arganna jechuudha guyyaa guyyaadhaan 500 invest goone yoo ta'e. Amma kanaan achirraa qabu 500 fi 5 TRX baay'isu 9% guyyatti 45.45 TRX irraa argadha jechuudha. Kanaaf TRX kana kan as saayitii kana jennee arganne haala salphaa taheen withdraw asirraa haala ittiin goonullee isinitti agarsiisa. Jalqaba isii withdraw jettu tana tuquudhaan yeroo inni asitti baalaansii isinii barreessu yeroo hundaa sa'a 24 keessatti al tokko iddoo baalaansii isiniif barreessa. Seentanii baalaansii kanarra seenuudhaan tan inni isinii barreessisan baay'ina isii 45 yoo taate 45, 4.5 yoo taate 4.5, takka yoo taate takka, lama yoo taate lama jechuudhaan barreessitanii achi booda paaswoordii keessan ni galchitu. Adreesii irratti fudhattanis iddoo kanarratti peest gootu jechuudha. Teessoo keessan fiddanii adreesii isaa peest asirra gootu. San booda kallattumaan withdraw kan jedhu kanatu confirm kan jedhu ajajuudhaan gara akkaawuntii keessaniitti isiniif baasa jechuudha. Haaluma salphaa ta'een adreesiin keessan trust wallet irraa ta'uu danda'a, Binance irraa ta'uu danda'a, Paxful irraa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf dabalataan mee withdraw keessa seennee ammallee formation kan jedhu kana haa ilaallu. Namni isin affeertan tokko isinii gaditti TRX bitateetiin yeroo deposit godhu, TRX asirratti deposit recharge yeroo inni godhu isinillee formationii kana keessatti baalaansii ni argattu jechuudha. Namni kamiyyuu yeroo isinii gaditti galmaa'u boonasii daayirektii fi indaayirektii irraa argachuu dandeessan waan ta'eef jechuudha. Kanaaf asitti immoo tiimii keessan isinitti agarsiisa. Tokko tokko tiimii isin as keessatti qabdanii namootan isin jala galmaa'ee ilaaluu dandeessu jechuudha. Leevilii jalqabaa irratti nama 4tu na jalatti galmaa'ee, leevilii lammaffaa irratti nama 1tu galmaa'ee jechuudha. Achi jalatti hangan eegalee reefu guyyoottan 4 lakkoofsisee jira waan ta'eef hanga silaa namoonni hedduun hin galmoofne. Namni as jalatti galmaa'e keessaa boonasiiwwan isin namootan sanirraa argattan asitti kan barraa'u ta'a jechuudha. Inni kun immoo kan leevil waaniin kun invest godhe yookiin immoo deposit godhe kan asitti mul'atu ta'a jechuudha. Itti aanee mee profit list haa ilaallu. Profit list jechuun tokko tokko inni naa kaffalaa ture kuno kan kaleessaa 545 eda'uu 2795 inni kun eessaa dhufe yoo jettan isinitti agarsiisa.
namni kamiyyuu yeroo galmaa'ee gara saayitii kanaatti dhufu iddoo kanatti 8,000 isinii kenna. 8,000 kana akka seera isaatti maal jedhaa guyyaa kontiraata keessan xumurtan 8,000 isin fudhattanii baatan jedha. Boonasii isaa olii sanii dhaabbatichis bu'aa kan irraa argatu jechuudha. As bira dhufnee hoom kan jedhu tuquudhaan yeroo ilaallu namni kamuu iddoo kanatti 8,000 argata yeroo galmaa'utti. Mee amma tiimii ilaallee jirra, haala ittiin dippooziit goonu haa ilaallu. Gara saayitii kanaatti haala ittiin dippooziit goonu akka dippooziituu inni kun isinii dhufa filannoo lamaan keessaa isin kan irratti dippooziit godhuu barbaaddan kafeetan filattanii isa kana jalqabuudhaaf ni filattu jechuudha. Beezik erga filattanii booda maal gootu isii tana kooppii gootu jechuudha. Liinkii tana kooppii gootu success jedhee jira. Liinkattii kooppii akka gootaniin baatanii baayinaansii qabaachuu dandeessanii, trust wallet qabaachuu dandeessanii yookiin immoo paxful qabaachuu dandeessanii kallattumaan gara waaletii keessanii deemuudhaan maal gootan TRX hanga barbaaddanii asirratti withdraw gootu jechuudha. TRX 5 irraa eegaluu ni dandeessu. TRX 5 irraa qabee withdraw gootu jechuudha. Kan achi kooppii gootan san iddoo kanarratti gadi qabuun paste jettaniini. Akkuma paste gootaniin teessoo isiniif filata jechuudha. Teessoo TRC 20 jedhee isiniif filatee jira. Gadi dhuftaniit iddoo kanarratti hanga invest godhuu barbaaddan 6 yoo ta'e 6, 5 yoo ta'e 6 jettaniini yoo baayinaansii ta'e jechuudha takka waan muratuuf san booda withdraw kan jedhu ajajjan kallattumaan confirm kan jedhutti ceehaa lakkoofsa bilbilaatii fi iddoo irratti erguu barbaaddan isin gaafata jechuudha. Haala kanaan withdraw gootanii kallattumaan gara saayitichaa deebitan akkuma achi withdraw gootanii xumurtanii recharge isii jettu tana tuqxan jechuudha. Recharge isii jettu tana tuqxanii recharge completed isiniin jedha. Erga tuqxanii booda baalaansii keessan as yoo dura 0 ta'e isiniif dabala jechuudha. 500 yoo ta'e 505, yoo 0 ta'e 0, yoo takka ta'e 2 3 akkas jedhee isinii dabalaa deema jechuudha. Haala kanaan waan hojjettan sa'a 24 keessatti withdraw keessan invest godhuu qofaan asirratti deposit godhuu qofaan teettanii sa'a 24 keessatti bu'aa isaa jalaa an amma 45.45 baafadha jechuudha guyyaa guyyaan. Isii kana jalaa fudhachuun hanga kontraata keessan xumurtan guyyoottan 180 jedha kontiraan isaa. Xumurtanitti waan argattan san argachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaan 500 fi 5 invest irratti godhe gaaf xumura kontraata kiyyaa meeqa argadha jechuudha 8,181 argadha jechuudha. TRX dabalata immoo TRX 8,000 achirra ture sanis naaf dabala waan ta'eef TRX 16,000 argadha jechuudha. Kanaaf hordoftoota teennaa kabajamoo fi jaallatamoo gatii xiqqoodhaan qarshii 200 irraa kaastanii hojii hojjechuu dandeessan waan ta'eef qarshii 200 irraa kaatanii sadarkaalee gurguddaa kamiyyuu ga'uu kan itti dandeessanii saayitii kana akka an jaaladhe akka an filadhe isinis filachuu dandeessu. Yeroo hiriyoottan keessaniif qooduu barbaaddan immoo iddoo isii share jettu tana tuquudhaan hiriyoota keessaniif share gochuu dandeessu jechuudha. Iddoo share jettu tana tuquudhaan liinkii tana koppii godhuudhaan karaa bakka barbaaddaniitti deemtanii telegiraama irratti share godhuu yoo barbaaddan hiriyoota keessan bira dhaqxanii telegiraama irratti share taasistuuf jechuudha. Kanaaf hordoftoota teennaa kabajamoof jaallatamoo sagantaan guyyaa har'aa isiniif qabadhee dhiyaadhee kan hanga ammaa kana ture. Yaadaaf gaafii qabdan kamiyyuu karaa keessatiinis karaa kamiinuu na gaafachuu dandeessu. Horaa bulaa, isin jaaladhaa, isin kabajaa. Bakka jirtanitti alaamanni keessan kan milkii isiniif haa ta'u. Onlaayinaan hojjettanii onlaayinaan waliin jijjiiramaa, onlaayinaan waliin jijjiiramuu dandeenya. Kun liinkii haala kanaan paste gootan jechuudha. Liinkii koppii gootan paste godhee jira amma already yeroo namichi gadi cuqaasutti haalli galmee immoo kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Liinkii an amma ergeef kana namichi akkuma gadi tuqeen haala kanaan banamaaf. Achi bira dhaqee maal godhaa lakkoofsa ittiin banachuu barbaadu san ni barreessa jechuudha. 9 haala kanaan ni barreessaa. Paaswoordii yookiin immoo jecha darbii ni kennaaf jechuudha. Mee jecha darbii kennineefi walitti deebi'u. Egaa jecha darbii kennineefi jirra jechuudha. Paaswoordii kennineefi jirra. San booda akkam goona asitti koodii nuu kenname kana barreessina 57 84 kan jedhu kana ni barreessina. San booda kallattumaan maal goona sign up jennaan jechuudha. Sign up jennaani gubbatti bilbila keenya barreessine yookiin immoo lakkoofsa ittiin galmoofnu barreessine
Karaa gadiitti immoo paaswoordii yeroo lama kennineefii jirra. Xumura irratti immoo iddoo kana iddoon attention of eeggannoo isin godhuu qabdan. Iddoo kana akka hin tuqne lakkoofsa 25 duwwaa tokko 22 15 jedhu kun lakkoofsa nama isin affeereeti waan ta'eef isa san tasumaa tuquu hin qabdanii. Isa san tasumaa tuquu hin qabdan jechuudha. Yoo isa tuqxan isiniif galmaa'uu dhabuu danda'a. Wanti galmooftanis riskiin yookiin immoo sirnaan isinii galmaa'uu dhabuu danda'a jechuudha. San booda kallattumaan sign up jennaan. Register successful jedhee kallattumaan gara nu dabarse jechuudha. Gara nu fide kunoo haala kanaan isinii bana jechuudha. Namni haarofti yeroo dhufu haala kanaan isinii bana. 8,000 isinii kennanii jedhellee kunoo haala kanaan isinii kennee jira jechuudha. Amma kallattumaan akkam goona kallattumaan mee 8,000 inni nuu kenne kana akkuma ilaalleen eessa deemna jechuudha. Gara gadiitti gadi buuneetiin baalaansii kennas ilaallaa. San qofaa miti iddoo maayin jettu tuquudhaan maayin bira dhaquudhaan haala ittiin riichaarji goonu kun amma 0 jedha kuni asumaan dippooziit godhuudhaan riichaarji godhachuu dandeenya. Dabalataan trend bira dhaqneetiin paarsantii 8,000 sanirraa paarsantii 16 guyyaa guyyaan of guddisaa deema jechuudha. Iddoo kana dhaquudhaan view all kan jedhu tuquun riichaarji goona jechuudha. Kun amma galmaa'e waan ta'eef nu baasuu hin danda'u. Kana fakkaata hordoftoota teenya kabajamoof jaallatamoo haalli galmeellee haala xumura irratti isinitti hime kana fakkaata. Turtii keessan hangammaan waliin taasistaniif hedduu isin galatoomfadha. Horaa bulaa deebanaa isiniin jedha. Manni keessan alli keessan haa tolu. Kan facaaffattan hamadhaa kan ergattan galma isinii haa ga'u. Ergaa gaarii bakkaan isinii haa ga'u. Kan yaaddan immoo isinii haa milkaa'u jecha an Kaliil Arab Ture Arbor Online School irraa yaadaaf gaafii qabdan kamiyyuu na gaafachuu dandeessu. Yaadaaf gaafii qabdan kamirrattuu iyyuu deebii isiniif laachuu danda'a jechuudha. Haala kanaan namootan keessanis kan isin jalatti galmaa'es tiimii amma lakkoofsa reef galmeessanis ilaaluu dandeenya. Kunoo nama 5 ta'ee jira jechuudha. Namoonni amma reef galmoofne reef kan galmeesse dabalatee jechuudha. Kanaaf horaa bulaa deebanaa isin kabajaa isin jaaladhaa. Manni keessan guutuu alli keessan gaarii isiniif haa ta'u. Waliin hojjannee waliin jijjiirama gaarii akka finnu abdiin qaba. Kun Arbor Online School bashannansiisuu barsiisuu cinattis wanta isiniif hin galin kamiyyuu kan isinitti agarsiisudha. Kun mana keessanii Arbor Online School sheer waliif taasisa. Hanga xumuraatti turtiin waliin gootaniif hunda keessanuu kabajaaf jaalala isinii qaba. Arbooriin guddifachaa waliin haa guddannu isiniin jedha. Galatooma horaa bulaa. Namoonni TRX barbaadan akkasumas immoo namoonni TRX erga galmooftanii booda haala galmee wanta isin dhibu kamuu argachuu barbaadan gara gadiitti descriptionii irratti yaadaaf gaafii kamuu kaa'uu dandeessu. Maqaa kan kootis achi isiniif kaayaa kan yuuzii kan telegraam ittiin fayyadamu jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa achiin seentanii argachuu dandeessu. Kan biyya keessas ta'ee kan biyya alaa iddoo kamittuu dalaguu dandeessu. Horaa bulaa deebanaa guyyaa gaarii halkan turtii gaarii isiniif haa ta'u. Barri kuufaa gabbina gadaan immoo tuyyuu gadaa milkiif nagaa isiniif haa taatu.